daawwiti oneko way miidhagina kee dachee miidhagsita nyaate naamila kee araadana taate urjii simannaan kee nafaara rabdu ammalee oneko na dararte urjii koo maana taate sammuu koo dhabde furtee maalsumi natti hootee oneko na dararte urjii koo maana taate sammuu koo dhabde furtee maalsumi natti hootee. Goda itti diko. Akkam jirtare nagaa qabdanii? Nagaa qaba turabbi. Akkam nagumaan? Nagaa qaba maatiin hunduu nagaa qaba. Hayyatu isin gara na fide. Maala jamtanii? Akka aadaa keenyatti ka waa qabatanii dhufaniitiin akkasitti waa nama gaafatani. Haa ta'u kaanollee biyyuma jirru wal fakkeessineetiin isin gaafachuu dhufne hiriyyaa kiyya tokko fuudhaa isatu isinitti na erge beeytanii miizii akka taataniiti. Hiriyaan kiyya eenyuun? Kamaali. Kamaaliin isuma dhiyoo sani qaba. Isatu sitti na ergate akkasitti kaadaraa miizee naa ta'ii jaala jechuudha. Kanaaf sitti dhufeeti akka mana na dhariinee ma beeka. Si abdaddeetumaan dhufe kaanii waanuma naafsi walitti aannuuf saniif na erganii anallee. Akkam ilaalta caaltu? Maal rakkoo qabare rakkoon qabu wal qabdani wal waan qabdaniifuu ta'e immoo maal rakkoon qabu. Saa dhugaadha. Rakkoon hin jiru. Isinii taana. Ayyee ulfaadha sille caaltu seenna ulfaadha. Rakkoon hin jiru. Ayyee ulfaadha deeme. Taa kaa buna dhugdani. Buna dhugu. Kai buna dhugdani taa. Dhugaa galatuma galatuma. Taa malee buna dhugdani. Amma daddabee achi deebi'eetini waan san xumura. Galatuma ulfaadha. Tole tole. Galatuma galatuma. Tole tole. Hello Galata. Maal Muhammadi miisee naataa taanaan jedhee sargii irratti. Miisee naataa taanaan jedhee sitti illee akka himatee jiru naa himee ture. Dhugaadhaa akkas taanaan uffata laalannee uffata bareeda ta'e yoo dhiisifachuu qabu. Tole tole. Haara zinnitti inni tullee babbareednee maal fakkaatee deemnaas eegaa. Ila mataa muradhee jira irra deebisee muradhee waan tolfannee bareennee ajaa'ibaa kana taaneeti uummata fuuldura waan hordannoo jechaadha. Akkasitti tolfannee deemuu qaba. Kan gaafa sargii tolossaa jarri wal dhisiifatamu laaka akkasii wal dhisiifannu bareeda kayoo namni ilaale nama jaalatu akkasii wal dhisiifachuu qaba. Tole wal agarraa. Baqa boru wal agarree wajjin haasofna. Tole siin jedheemi. Tole tole. Maaliin ati namticha gandaatiin tole jette odoo na ajaa'ibummaa bilbiltee nama biraatiin miizee taana jettee toonneetta. Akkana jedhee abbaan lataa. Akkamitti namticha gandaatiin toleettaan? Okkoona ifaa kootu jedhe namtichi mana ibiddatti qabee. Osoma ati asteetu inni miisee naa ta'ii jedhee jennaan si mari'adhee jennaan maal naan jette. Tolee wal malee waan qabdanii. Ka jedhe ana hosi. Akka inni duuffeetere nama fuulduratti saalfadheetan akkas jedhe kaa. Tolee anan jedhe saalfadheetani malee dhugaa sitti fakkaate. Egaa akkas ta'e immoo yaa ta'uuti. Akkamitti ati inni miizee jedhe si gaafate isa fuulduratti akkamitti mariinaa dhiyeessita. Nama fuulduratti tan nama mari'achiisan. Amma gabaabaanatti maal jechuu barbaadere? Taanaan jechuu barbaade hin taatu. Sababbi iyyoo ta'e maaltu sirraa? Maaltu narraa hir'ata sirraa hoo maaltu irraa? Anarraayis sirraa wanni irra tuqaa. Ila dhageeffadhu qaba. Ana immoo gaafa miisee ta'u san ila toltolee uffata kee. Akkana tottolfadhee ila ajaa'ibaa kana ta'ee akka
namni hunduu ila kun jaarsa isiitii ila akkatti bareedu dubartiin illee dhiirrillee akka jedhanitti gurra kan kee ol kaasuuf akkasitti uffadhee deemuu barbaada. Gurra kiyya ol kaasuuf kanatti uffattee tola adeemta. Sitti meera waan asiin jedhe kana deemtoon mucaa gandaatiin yeroodhaan akka nama barbaadetti ani taa'uu hin danda'u. Oona dhaabbadhe kaleena dhukkubaa jedhin deemtoon. Sababbiin maali? Sababbiin na dhukkuba jedhin. Naannoo kububa? Si dhukkuba. Naannoo kubu dhugaa. Si dhukkubaa sin jedhee oo baay'isee. Dhugaa rabbii naannoo kubu. Kanaafuu hin kijibda. Kaleenuu naannoo kubu maal taate sana? Hin kijibda sin jedhe akkas jettee kijibda namticha gandaa. Warri keenya gaafa madaa'ummaan na guddisan na qunxuuxanii qummuutu doobbiin tapha kee keessa kan na gubaa halangeedhaan gaadiidhaan akkas haqaammee jabbileetiin akkasiin na tumaa gaafa an kijibu waan na guddisanii fi kijibuu hin danda'u kana dhiifama naa kijibuu hin danda'u. Ani waan fedhaa sanis ta'e kanas ta'e akkuma mana sargii saniin deemneen barbaadami kanaafuu deemitoo mucaa gandaatiin akka yeroodhaan itti barbaadetti itti. Akkasii? Akkasii. Namni akkuma guddatee deemu ani kijibuu waan nan barsiisneef kijibuu hin danda'u atummaa kijibu. Jetteere kanaafuu ani bilbilee kan itti makaa nama barbaadadhu. Ani nafuu ina. Saalfadhee kasitti muudidee ati barbaadadhu jedhiin nan jedhedhee kan bilbilee itti lakkoofsa saanatti kenna. Akkasiin ati yeroo hundaa dubbii xumurame tokko irra deebisteeti nama liqimsiisuu hin ta'u. Dhageessaa? Jaalattus jibbitus hin deemtu. Dhageettaa? Waan jedhanii tufan tana deemanii ni arraaban. Inni arraaban. Ati yeroo hundaa waan tufame waan xumurame deebii arraabina waan hin jedhu. Kana immoo gochuu hin danda'u. Hin dandeessa jaalattee oduu ta'in dirqiidhaan goota. Akkama kan godhate sana kanatti godhee ija kee ol qabee ija kee. Way maali? Maal rakkadheetani maaltu natti irrateeti ani ana biddatti isa ergu jaarsa kiyya. Dubartiin zabana kanaa silaa quuftee akkatti itti dhadhaabbate dubartii niitii qabu dhiira niitii qabu malee hin barbaadan nama biraa. Ani maal booda jaarsa kiyya narraa saamanii harka maradhee taa'uudhaaf ani kophaa maranii na raffisuu edanii booda ani isa naa deemi na habdi naa deemi si haa fudhatanii jechuudha bara deemi jechuun kiyya si haa fudhatanii jechuudha ani maal rakkadhe abidda ofuma kiyya abidda ofitti fida yaa balaa bara kanaa mana rifeensaa deemee muradhee suufa uffannee jedha jaarsi kiyya akkumattuu akkattuu hin bareeda akkattuu waan maal daaraa maalii itti dibee gadi baasuun jechaati jira guyyaa uffatee itti bareedu san akkam ta'uu eeda dhiiraa dubartiin akkasitti ilaali irratti sassaabame kun maal ta'uu miti. Maal gochuu danda'ame anummaan waan inni jedhan dhageettu amma yoo iddoon waamicha namaa fi maal abbaa kiyyaa ta'uuf maal ati yeroo hundaa mataa na garagalchita jedhu. Hin dhageessin jedheeraa hin dhaqin oo jaarsa kiyya taatee too waan isin jedhu hin dhageessu ta'e. Waan hundumaa fedhii keetiin goota waan kan isin jedhan dhageessu. Maal fedhii kiyyaan godhisa si gaafachuun fedhiidhaa. Hoodhumee kan dubbanne kana. Gaafattee hin barbaadu sin jedhee kan jira dhagaye hin barbaadu waan kana itti yaaddee jirta garuu wacii waa meeqa akka qabu. Kan dubbanne kana dhugiitii erga siyaasuuf nama. Miisee naa ta'ii naan jedhan malee way koottuu fuudhi yaa abdii. Dirqamaa miti miiseen biyya ormaa keessa jirraati sin jedheetuma yaa galfatu. Wayii naafaa kee. Hawusa godhatee godhachuu baateef dirqama barbaachisaa hin barbaachisu. Taani godhatees taani godhatees tokkichu. Garuu maaltu yeroo hunda akkana ibidda si qabate jaartiti. Ati hinaaffaan kan keessirraa gadoonna mee amma yoo namni miisee naa ta'ii naan jedhee yoo nama miisee ta'e maal rakkoo qabu? Maal rakkoo qaba? Edaa rakkoon qabu? Rakkoon qabu edaa. Mee miisee ugaa taatu maaliif rakkoon qaban? Huccuun jijjiirrattu, qaama kee dhiqattu, mataa kee tolfattu, ilkaan kee rigattu. Bakka. Kophee jijjiirrattu. Nagahee sin jedhe bas. Aabi. Kun jiraachuu baate rakkoon qabu. Dhaabam. Bas dhaabam. Iddoo ati deemtu guutuu argee. Egaa Bas nagahee. Kalaas nagahee dhaabam. Waan yaade guutuu odoo yaadde akkatti nama cabbitu. Asiif achi deemtee wanna nan yaadu guutuu odoo beekte odoo keessa kiyya naa beekte wanna hin taane narratti hin dalagu. Garuu yaada kiyya takkaashii naaf hin beekne. Maal rakkoo qaba nama miisee ta'u? Rakkoo maal hin qabaanne rakkoon isaa waa baay'eedha. Ammaan booda hiriyoota tiyyaa dhaamuu qabu. Dubartiin hinaaftu
ati daaraa dibadhu yoo iddoo hundaayyuu dhattu daaraa dibadhu naan jechuu malee maaltu sitti hafeessa? Bas! Nan dubbadda kaati yoggaa dubbatu sin dhageenya ani waggaan alaatti waan naaf sitti fakkaate. Kuno haa qorqorroo kan kee keessaa sii bu'e kun haa qorqorroo ofii seena kee kan keessa taa'aa sii dhiisu. Weh! Taphadhu kaa maali? Na dhageessa. Jibbaa kee qabaadhee oduun ta'e osoo akka fedha kiyyaatti oduu daaraa dhaa'uu fuulatti dibattee deemte hedduu natti tola. Maaliifan akkanas hin jedhe beektaa? Jaalalli beekaraarra nama dogongorsa. Amma kana dhiistee osoo taphattee wayyuu. Rabbitu na baase laalamoo. Hayyaa taphadhu. Asiin jiru dhageessaa. Hinaaffaa kan kee kana dhiistu malee jireenya keenya haala kanaan itti fufuu hin danda'u. Maali yoo amma jarri sirroo nuu ta'e ni seenaa ta'e nuun jedhan. Mana guutee jiru keessa inni maaliif si filate asitti? Ati immoo yookiin yaada kiyya kana hooyi naaf taadha jettee yaadde tanii naaf sun. Mee ati guyyumata koo waan sin jedhe dhagaye. Tole an barrakkoo qabu. Qoyatamma wayni na iddoo dhaqe sanitti dubartoonni giddiidhaan waan na fudhatan si fakkaate hin fudhatanii bara. Fudhachuu qofa oduun ta'in oo silaalan sanuma agarsi ilaalanii jechuudha. Hoggaa deemtu suufa miizeen uffatta, mataa kee hin muratta, shittoo hin dibatta, qeessa kee hin tolfatta, kophee haaraa uffatta. Wanni si tafe maa inni reessi ilaalanii jechuudha guyyaadha. Wayi oduu jaarsa kiyya ta'ee raafee jette dubartii. Fuudhuun kana caala maaltu jira dirqama mana dubartii gandaa deemu qabdaati. Dhageessa. Onneen kiyya yoo fudhanne eenyullee na fudhachuu hin danda'u. Kana yaadeen akka diriitti uffatee bashannanee jaarsa isiitii naan jedhani beekta. Inni sirriidha. Onneen kee oon eeyyamne eenyuyyuu si fudhachuu hin danda'u. Garuu ilmi namaa dogongoruu danda'a. Beektaa dubartii sheexana beektaa. Addunyaa kanarratti sheexanaa gaditti sheexana guddoodha dubartiin. Garuu namni si dogongorsiisuu danda'a. Mee amma hundaafuutti dhiisi tapha keenyatti hafuuf. Namoonni akka ati taphattuuf iddoo kana si fidee fi iddoo sargii sana akka naa eeyyamtu. Amma naa eeyyamtu amshiir taphadhu. Namni yoo ati jirtaa jechuudha akka daa'imaatti. Dhaga karaa si gowwoomu. Guyyaa kana tapha kana yoo an si moo'adhe ni deema deemee miisee ta'a. Yoo ammoo ati na moo'adhe mana oola. Akkas taanaan jabaadhee si moo'adhee mana si oolchuu qaba. Kanaafuu sirriitti taphachuu qaba ammoo. Taphadhu. Garam deemee jedhama. Guyyaa sargii siraara. Wucurree jijjiirrannee wucurree hodhisiifanii. Mi'a waan hundaafuu ka'eetoo yaada tolfadhu. Hundaafuu deemuun guyyaas taa'eetoo uumaa malee tokkichi jiru waan ta'eef nan deema. Isaaf irree bilbilaatiin bakka inni jiru qorachuun ta'a. Hello. Hello. Haleen. Ayyaa akkami? Naga galata rabbi. Oduu maali ama maal haasoo maal feet? Maal sin jedhu duratti bilbiltee yennaan sitti mee waan ati barbaaddu ama waan irraa feete?
Aha, ati naafaa kee dhiisuu diddeemi intalatti yaa maal taate ati jaartii yaa maal taate? Uffata hin uffannee uffatuma mana sibiraa baheen saniin deemaa jira. Uffata miiseen uffatti tokkocha isaan uffannee isin jedha. Deemuu akkasitti. Galgala sa'a 12 dhufa. Kala sa'a tokkoon booda dhufa. Tole tole na eegi. Manaan bahin hadaraa tole. Tole 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 tole. Okay. Jarti yaa beektaa? Nini naafti? Uffatuma kana uffattee deemtuu dubartoonni hedduun isuus jalaa fudhatanii sina jalaa fudhatanii maalidha? Uffata isaa maal jiinsii ciccitaa tokko uffadhuuti uffata kana uffadhuuti yoo jaalatan yoo jibban immoo itti dhiisinaan jette. Islaamni tagartee yookaan maal jedhamu? Dhokadheeti ka amma yoo galummaa baafadheeti galu. Jaalala kee waan qabduu fi kanaafuu tasgabbeessuu qabda. Irraa gaarii qabdamuu. Maaliif? Jaartii akkas jaaltu qabda. Oo jaalalli uffatan uffatanii fuula kee dhiqattee hin bayinii mataa muratinii jaalalaaf immoo jibbaadha kun. Bar osoo jaalala sii qabaachuu baatte kan hundaan geettu isillee. Isin ammoo waan isin bitteertu na fakkaata naga achuma larra dhaaba. Laa nu bichuu osoo hin taane laa nu bichuu osoo hin taane dhalaa yoo nama jaalattu aslaan yoo ati uffata gaarii uffattee bakka cidhaa bakka adda addaa deemtu bas dhalaan waan si jaalattu dhalaan qalbiin sirra buuti waan ta'eef ni naafan. Qalbiin isaanii akka keenya kanaan osoo hin ta'in kanaafuu jaalalarraa kan ka'e inaaffaa keessa seente malee waan ibaatii miti ati sossobdee tasgabbeessite. Ani mootu waan gaafii isin uffata bareedaan uffatanii uffata gartee maal uffatanii jettuu kana tu jaalatuma keessatti jaalisiitii akka uffatee boonee deemfeetu. Kabraallee maal isin fakkaata? Anonni xiqqoo amma na qaanfachiisaa jiru wanni na sodaachisaa jiru iddoo mushurroonni jirtu iddoo uummanni jiru sanitti wayi dhuftee dhabanaa sa'aadhaan na qabdii ka jedhu shakki malee waan biraati. Laa sanni tasgabbeessite immoo ani immoo gama kiyyaan waan si magan jaafadhaani. Laa si magan sana osoo hin ta'in laa dhabdi. Isiin tun amma uffata gaarii akka jaarsii fi uffatu ni feeti isiin garuu si wajjin uffattee bashannanuu feeti malee. Akka namni dhalaan biraas biraan kajeeltu hin feetu. Dhugama isiiti kanaan akka kiyyatti ni mormaa. Ani isiin hin deeggar maaliif jedhe? Hin deeggartaan? Labiya, sinabdalaya, nuwalivaya, sichinabgay, pedusi malay, kapsistu sanyi. Sichinabgay, pedusi malay, kapsistu sanyi, purgai dil. Madaga majo jiru ko dile anenyon kaba awisi mul Bayo bayo awi ko